Maka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan onnis kan isin jaallatu sanbata barii kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa addunyaatti qaamaan kan argamtan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin sagantaa kana kan hordoftan akkam jirtu, akkam bultanii, akkam yoo nageessan. Maqaan Waaqayyoo keenyaa, uumaa keenyaa, tiksee keenyaa yeroo hundumaa ayyaana isaa nurra bulshee kan nu eegu Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa maqaan isaa ulfaatu. Guyyaa kana umurii keenya irratti nu dabalee walitti nu qabee sagalee isaa akka dhageenyu kan nu taasise. Sagalee dhageenyu kanaan laphee keenya irra bulee firee 30, 60 fi 100 akka baasuu dandeenyu gurra laphee keenya Waaqayyo nuuf habanu. Qalbeeffannee waan inni nutti himu hojiirra ka oolshinee jireenya lafa kanarraa mo'annee hafuurawwaadhaan dhumarrattis dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo nu gargaaru. Qulqulloota kan gargaare amma dhumaatti wareegamtoota qormaata keessa akka ce'anu cimina kan kenneef nuunis illee qormaata karaa amantaa irra deemnuun karaa adda addaatiin qabnu akka wareegamtootaa nu cimsee akka qulqullootaa ayyaana isaa nurra bulshee amma dhumaatti kan nu filatee asitti walitti nu qabee amma dhumaatti nu cimsee isa barannu kanaan firee gaarii agarsiisnee addunyaa kanarratti ifa addunyaa taanee dukkana cubbuu keessa jiru saaxillee itti ibsinee akka soogiddaa sagalee Waaqayyootiin isa namatti hin tolle namatti hadhaa'u jireenya isa nama gammachiisutti jijjiirree inni kaanis dadhamatee akka laalu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. Egaa guyyaa har'aa mata dureen barumsa keenyaa bu'uura kan godhatu wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irra isa jirudha. Innis ergasii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa ofirratti kaa'ee ana duukaa bu'uu jedha. Mata dureen barumsa keenyaas isa duukaa bu'uu jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana duukaa bu'uu namni lubbuu isaa oolchachuu barbaade waan hunda dhiisee ana duukaa bu'uu. Isa kanarratti isa duukaa bu'uu jechuun maal akka ta'e ilaalla. Maaliif isa duukaa namni bu'uu barbaade fannoo mataa isaa baattatee ana duukaa dhufu jedhee isa jedhu sana ilaalla. Isa kana keessatti kana dhagaanii daandii Yesuus duukaa bu'uu deemuu kana qulqulloonni akkamittiin deemuu danda'an eenyufaa deeme? Eenyufaa fakkeenya godhanna? Yesuus Kiristoos duukaa bu'uun nutu jalqabarra jira moo jarri kanaan dura jalqaban akkaataa akkamiitiin kallattii akkamiitiin isa duukaa bu'anii eessa ga'anii? Fannoo jarri baatanii deemanu kun immoo fannoon isaanii maal fakkaataa ture? Isa jedhu tokko tokkoon ilaalla. Jalqaba wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 inni jiru waamicha. Waamicha kana kan taasise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Eenyuun waamee yeroo sanatti barattoota isaa isa booda immoo eeganni darbee booda sagalee isaa kan dhaga'u hunda waamee jira jechuudha. Hunda keenya waamee jira jechuudha. Bara kanatti dhaloota dhufuuf illee waamaa jira. Na duukaa bu'aa jedhee waama jechuudha Waaqayyo. Inni kun
waamicha hafuura qulqulluu waamicha waaqayyoo ummanni sagalee waaqayyoo dhagee hilma waaqayyoo isa tokkichaa isa cubbuun qabaanne jalqaba abbaarraa kan dhalate ilma kan jedhame yeroo boodarrammoo gifti keenya durbee maaramii qulqulleetti irraa kan dhalate Iyesuus Kiristoos duukaa bu'uu jechuudha. Inni kun waamicha guddaadha. Jalqaba inni kun waamicha guddaadha. Hundumti keenya amma gaafa asitti dhufnu waamicha kana dhageenyeetu dhufne. Waamichi kun fannoo keessan baattadhaatii kottaa ajedhu malee hiikasaa irra deebinee ilaallaa waamicha nama tasgabbeessuudha. Waamichi kun abdii kan namatti horuudha. Waamichi kun keessa hafuurawwaa keenyaa jireenya hafuurawwaa keenyaatiif jajjabina kan nuu kennuudha. Waamichi kun kaayyoo nuyi ittiin uumamnee galmaan ganittiin geenyuudha jechuudha. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waan lama fideetu agarsiise jara keenyaa jedhe. Namni addunyaa kana bituu yoo danda'e, bulchuu yoo danda'e, gaggeessuu yoo danda'e, akka qabeenya isaatti namni tokko addunyaa kana hundumaa utuu qabatee gaggeessee bitee akka barbaade ajajee lubbuu isaa yoo hin oolchanne maal isa fayyadaa jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Namni tokko addunyaa kana mee ilaalaatii isintu bitaa isintu ajajaa qabeenya isaa warqee isaatti wattaadara isaatti hojjetee bulaa isaatti diinagdee isaatti siyaasa isaatti isintu ajaja jedhamee isinii kennamee addunyaa kana akka barbaaddan nannaannessuu shooruu dandeessan jedhamee yoo isinitti kennamee nama kana addunyaarra jira jechuun gaaffii tokko jechuudha. Jira namni isaa ta'ee addunyaa kana bitu keessumaa yeroo ammaa addunyaan siyaasa addunyaa keessa jiru raafamtee beelli buqqaa'inni iddoo adda addaatti waraanni ka'ee lafti socho'ee galaanni lafa jiru socho'ee nama fixaa bakka jiru kana uumamni illee nama ajajamuu ala didaa jiru kana isin kaatanii addunyaa kana bitaa jedhamtanii utuu bittanii utuu gaggeessitanii utuu bulchitanii lubbuu keessan garuu oolchachuu yoo hin dandeenye maal isin fayyadaa jedha gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos. Maal isin fayyadaa? Kana keessatti of ilaaluun baay'ee keenya barbaachisaadha. Qormaatni nurra ga'uu hanga addunyaa kana bituu dandeenyutti nu dandeessisaa? Yeroo dhumaaf wanti mana Waaqayyoo irraa nu fageessu. Yeroo dhumaa sagalee Waaqayyoo akka hin dhageenye kan nu taasisu sadarkaa addunyaa kana bituutti nu geessisaa ala jennu addunyaan kun jiraachuu keenya iyyuu hin dagatti hin beektu. Waanuma amma keenyaa humna keenyaa guuttachuudhumaaf mana Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo irraa fagaannaa malee wanti addunyaa kana keessa jirus nu guutee akka Yesuus Kiristoos jedhe kana lafa kana hundumaa binna ta'ees miti jechuudha. Inni garuu sarara dabarseetu hundumaa yoo bittan iyyuu jedhe lafa kana hundumaa yoo bittan iyyuu jedhe uumamni kun hundumtu yoo isin ajajame iyyuu jedhe lubbuu keessan yoo hin oolchanne isiniif maal fayyadaa jedha. Mee ol gaafadhaa lubbuu keessan oolchuu dhabaannaan manni isin qabdan lubbuu keessan oolchachuu dhabaannaan beekumsi isin qabdan lubbuu keessan oolchachuu dhabaannaan maatii isin horattan lubbuu keessan oolchachuu dhabaannaan aangoon isin qabdan waan adda addaa maal isin fayyadaa jedha. Lubbuu hambifachuu lubbuu oolchachuu dhabaannaan. Kanaaf waamichi kun jalqaba namni lubbuu isaatiif xiyyeeffannoo akka kennu
xiyyeeffannuchi immoo waan ajaa'ibaati. Namni lubbuusaa anaaf kenne, labbi lubbuusaa dabarsee kenne in argataa jedhe. Anaa kennaa lubbuu keessan, waaqa keessaniif bitamaa. Lubbuun keessan kun jiraattuu bara baraati. Yoo gaarii hojjettes, yoo badii hojjettes lubbuun jiraattuu bara baraati. Hin baddu lubbuun. Maaliif hafuura waaqayyoo nutti baafatee jiraataa taanee akka deddeebinu gatii taaneef wanti waaqa biraa ba'e sun eegan bannee akkam taatii yoo jettan namni isa duukaa hin buune, namni abboommi waaqayyoo hin eegne maal jechuudha? Isa duukaa bu'uu ala jedhu hiikuma mataasaa danda'e barbaadannis jechuudha. Akkamitti isa duukaa buunaa inni jedhu hiika mataasaa jireenya keenya hundumaattiin waaqayyoon duukaa bu'u, sirna isaa hundumaa hordofu, akkasumas cubbuu keenyarraa galagalu, cubbuu keenya dhiisuu irraa galagalu, gara waaqayyootti fuula deeffachuu. Kana duwwaas miti, seera waaqayyoo keessatti jiraachuu. Kanaaf kan kana fakkaataniyyuu agarsiisa waaqatti deebi'uun, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'uun isa kana agarsiisa. Maatiiwwan waaqayyoo jireenya keenya hundumaatiin waaqayyo duukaa bu'uu, sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu, sirna isaa keessa deddeebi'uu, seera waaqayyoo hundumaa eeguu. Hiika baay'ee qabanni kun tokko tokkoonsaa yeroo baay'ee nutti fudhachuu danda'a. Maaliif gaaffii adda addaatu isa kanarra ka'a. Namoonni baay'een waaqayyo duukaa bu'uu, waaqa argatanii duukaa jiraachuu hin barbaadu. Lubbuu isaanii oolchachuu barbaadu. Haa ta'u malee namni lubbuusaa oolchachuu barbaadu lubbuusaa adhiisuu jedhe. Adhiisuu dhiisee ana duukaa buufannoo isaa baattatee inni anaa jedhee lubbuusaa sana dhiisee in argataa jedhe. Total surrender of kennu, isaaf booji'amu, isaaf bitamu, isatti amanu, eenyutti? Waaqatti jechuudha. Inni kun amantaa miilla tokko as dhaabbisanii miilla tokko achi dhaabbisanii yookaan amantaa miilla tokkoon okkolaa deemanii akka sirreeffannu nu taasisa jechuudha. Inni kun qalbiidhuma keenya guutuu, ayyaana keenya, hafuura keenya guutuudhaan waaqayyoodhaaf bitamuu, laphee keenya guutuudhaan waaqayyoodhaaf amanamuu agarsiisa. Asirratti namoonni tokko tokko eessaan jalqabaa? Waaqayyo duukaa bu'u eessaan jalqabaa? Ammaatii koorraan baranne, barsiisaan nan barsiisne, eessaan jalqaba waaqayyo duukaa bu'uu, gooftaa Yesuus duukaa bu'uu eessaan jalqabaa kan jettanu yoo jiraattan sagalee kana eega dhaggeeffattanii jalqabdanii duukaa bu'uu, isa hordofuu, isatti amanuu hin dandeessan. Isa kana dandeessu yeroo sagalee waaqayyoo lallabamu, yeroo dhageessan kanaa jalqabeellee kanaan dura hin dhageenye eenyutu natti millee yoo jettan amma yeroo kana sagalee kana dhaggeeffattanii jalqabeellee qalbii keessan gara waaqayyootti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Inni kun hiikni isaa seera waaqayyoo eeguu, isaa abboomamuu, isaa bitamuu, isatti kooloo galuu, isa kana hundachi keessatti qaban. Dhuunfaa keenyaan, maatii keenyaan waaqayyootti kooloo galuu. Uumaan koo si malee waan qabu, jaalala naa qabduuf yaa waaqayyo ilma kee tokkicha gooftaa Yesuus Kiristoosin naa ergitee
fannisamee amma du'utti jaalala naa qabdu natti agarsiise. Jaalala isaa natti agarsiisee jira. Na duukaa bu'aa ala jedhu. Innillee karaansaa karaa rakkinaaf gidira hin arginee miti. Bakka koo anaa jedhee bu'ee fannoo baatee fannifamuudhaaf amma qaraaniyootti dhukkubbii adda addaa dhandhamatee nuuf jedhee hadhooftuu dhugee nuuf jedhee cinaachisaa waraanamee harkiif miilli isaa fannoo sanarratti waraanamee qullaasaa uffatarraa baasanii fannoo sanarratti fannisuun isaanii Iyesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf kaffaltiin ni kaffale alalaallu daandiin isaa fayyuu yoo barbaaddan karaa kanarra deemaa nu jedhe. An daandii jireenyaati nu jedhe. Daandiin jireenyaa inni dhugaa jireenya barbaraatti nama geessu isa kanaa nu jedhe galanni isaaf haa ta'u. Ana duukaa bu'aa ala jedhu callisee haasa'ee waan hafe utuu hin ta'in hojiidhaan nutti agarsiisa. Jaalala Waaqayyoon nuu qabu ilma isaa tokkicha ergee inni samma fannifamee du'utti ajajamuu isaa sana nutti agarsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akka arginu. Inni kun maal isa duukaa akka buunu kan nu taasisu iji keenya tasa gara biraa akka hin millanne ala kana walitti dhufnu qormaata adda addaa namni ala walitti dhufu qormaanni adda addaa dhufuu danda'a jira keenya isa kan millanne qormaata hunda ceenee akka deemnu kan nu taasisu amma dhumaatti isa duukaa bu'unee abboommiif seera isaa eegnee jaalala isaatiin jiraachuudha. Kan nu waame nama miti. Eenyuyyuu isa duukaa bu'uudhaaf as dhufne. Qulqulloonni isa duukaa bu'anii qormaata si nama keessa jirtanu qormaata nu keessa jirru fooniin akka fooniitti jirrillee ilaalanii irra ga'ee kana caalaan irra ga'eetu amantaa kana cimsanii eeganii nutti dabarsan nurra ga'e. Nuyis immoo amannee ammumallee tokkoon keenya ala gaafatamnu. Mana kiristaanaa deddeebi'uu eega jalqabne qormaata nurra ga'e ala yaannu maal jira keenya utuu manatti hafne wayyaan turre maal takka kana qormaata nutti fidala sana anerkaan baa jedhee gara mana Waaqayyootti dhufnaan qormaanni dachaa ta'ee gooboosaa guuttateetu natti dhufe jedhee namni haasa'u hin jira. Kanarraa kan ka'e qormaan adda addaa alatti dhufu lakkii bakkuma durii naa wayyaa maal Waaqayyoon hin argadha dheetaniin iyyuu dhufee asitti kunoo qormaan inni sunis tullate anarra dhufe jedhee kan boodatti deebi'u baay'ee jira jechuudha. Namni akka kanaa waan hubatu waan waamamee dhufeef sirriitti hubachuu kan hin dandeenye yookaan duumessi dhufee kan jalaa haguuge akka inni hin argine kan isa taasise rakkinni gidirri qormaan adda addaa dhufee akka isa sagalee na duukaa bu'aa isaan jedhee sana akka inni hin hubanne lapheessaa ayyaanni isaa hafuurri isaa akka isatti himne hin taasisaa jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Isa kana keessatti seera Waaqayyoo eeganii deemuun mana Waaqayyoo keessa jiraatanii deemuun obsaan dhufaatii mushirraa yookaan misirroo Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irra kaa'ame sana eeggachuun yeroon isaa turee halkan isaa yoo fagaatellee lakkii inni dhufuu hin oolu yeroo barbaadetti dhufaa. Kanaafuu qophaa'een eeggadhaa jedhanii isaa abboomamuun lubbuu keenya akka oolshannu nu fayyada jechuudha. Ana duukaa bu'aa ala gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos jedhu hiikni isaa of dhiisaa jechuusaati. Lubbuu keessan dhiisaa jechuusaati. Maal akkamitti of dhiisuun kun maal fakkaataa jennee kaasa. Qulqulloota baay'ee jara wangeela barreessan
Maatiyoosin haa ta'u, Maarqoos haa ta'u, Luuqaas haa ta'u, Yohaannis haa ta'u, tokko tokkoon isaanii akkaataa isa duukaa bu'an. Qulqulluun Phaawulos akkaataan inni isa duukaa bu'e. Qulqulluun Phexros akkaataan isa duukaa bu'e. Qulqulloonni adda addaa keessumaa bareen duraa eega Yesuus Kiristoos dhalatee booda waggaa 100 keessa, waggaa 200 keessa, waggaa 300 sana keessa hordoftoonni Yesuus Kiristoos ari'atamaa gatii turaniif isatti amananii jarri ciman mana hidhaa keessa darbatamaa gatii turaniif maqaa kana lammata akka hin lallabne, akka hin haasofne, waa'ee isaas akka hin haasofne Yerusaalemiin maqaa namicha kanaatiin lallabdanii cubbuu isaanirra kaa'uudhaaf jirtu jedhanii jarri isa fannisan, jarri isa ajjeesan, maqaa isaas dhaga'uu hin barbaannu jedhanii rakkinaaf gidira adda addaa duuka bu'oota isaa hordoftoota isaa irratti geessisanii turani maatiiwwan Waaqayyoo. Haa ta'u malee jarri namaaf ajajamurraa Waaqaaf ajajamuu nu wayyaa jedhanii jara seera beekna jedhan, seera Musee beekna jedhan, abboommii Waaqayyoo eegsisuudhaaf hinaaffin nu qabeera jarri jedhan. Hordoftoota Yesuus Kiristoosiin hinaaffii maqaa Waaqayyootiin hidhanii yoo qabanillee ajjeesan, yoo fannisan, yoo morma isaanii irraa muranillee sagalee Waaqayyoo sana dhaabbisuu garuu hin dandeenye jechuudha. Inni fannoo keessan baattadhaa na duukaa bu'aa jedhee qormaata isin keessaa fooniin dhalatu sana, gufuu isinitti ta'u sana akkasin firee gaarii hin baasne qoraatti ta'ee isa qabee firee akka hin kennine sagalee Waaqayyoo gaariin laphee keessanirra bu'ee akka firee gaarii hin baasne isa qabu qoraatti sana ofirraa akka qulqulleessinuudhaaf hawwiin keenya, ilaalchi keenya, beekumsi foonii keenya gara Waaqayyootti nu geessuu dhiisuu danda'a, irraa nu fageessuu danda'a. Isa kana akkaataa itti mo'annu jara kana baattannee mana Waaqayyoo akkamitti dhufnee Waaqayyoon hordofuu akka dandeenyu Yesuus Kiristoos asirratti nutti hime jechuudha. Inni kun jireenya qulqullootaa keessaa hojii duuka bu'oota isaa boqonnaa kan Maatiyos boqonnaa 4:16 jalqaba alanni Phexros faa, Simoon Phexros faa lafa jarri qurxummii qabanu kottaa na duukaa bu'aa kiyyoo keessan achitti dhiisaa kanaan booda qurxummii qabuu hin dandeessanu isinirra hin jiru isin kan filatamtan namoota sagalee Waaqayyootiin addunyaa kana keessaa gara Waaqayyootti qabuudha jedhee alanni waamu kottaa na duukaa bu'aa jedheen waan qaban dhiisanii duukaa bu'anii jedha. Waan qaban dhiisanii isa duukaa bu'uu. Nu maal dhiisneetu isa duukaa buune? Maal qabnaa turreeyyu maal dhiisnee isa duukaa buune? Gaaffiin keenya isa kana. Isa duukaa bu'uun keenya isa fannifamee jiru ilma Waaqaa Waaqa kan ta'e giiftii keenya durbee Maaramiirraa isa dhalate Yesuus Kiristoos sana amma dhumaatti ilaalaa ija keenya fannoo sanarraa utuu hin kaasin isa nuu fannifame sana ilaalaa abdii horannee deemaa jirrammoo tarii dhiisnee dhufne inni jennu laphee keenyattis qalbii keenyattis deddeebi'ee boqota nu dhowwee Waaqaafis akka hin taane foon keenyaafis akka hin taane burjaajoofnee gidduudhuma irratti akka afnu nu taasisaa jira. Eessarra jirra? Gaaffinni guddaan. Yeroo ammaa silaa nuyi addunyaan yeroo raasamu kanatti cimnee ofii keenya dhaabbannee jara raafaman cimsuu kan dandeenyu nu ture. Nurraa eegamas maaliif dursinee addunyaan kun inuma darbiti. Namni
waan foonsaatiif ta'u jireenya lafarraatiif ta'u qabaachuu duwwaa utuu hin ta'in addunyaa kana hundumaa utuu bitee lubbuu isaa garuu yoon oolchine maal isa fayyadaa jennee isarraan immoo kan kee waan inni nuu kenne yaa Waaqayyo nu galata kee jennee isa galateeffachuutti isa keessa immoo tasgabbii laphee tasgabbii hafuurawwaa tasgabbii jireenya keenyaa qabnu kun isa kaaniif ifa ta'ee isa kaan harkisuu danda'a iyyuu ture. Isa keessa jirra ala jennu gaaffiin guddaan mataa keenya irratti dhufa jechuudha. Jireenya hafuurawwaa keenya eessa jira? Isa duukaa buunee jirra. Laphee guutuudhaan isa duukaa buunee jirra. Yaada guutuudhaan isa duukaa buunee jirra. Ilaalcha guutuudhaan isa duukaa buunee jirra inni jedhu gaaffii mataa keenyaatiif dhiyaate jechuudha. Maaliif luba taanee yookaan diyaaqonii yookaan paappaasii yookaan monoksee yookaan hordoftoota amantaa taaneedhaaf utuu hin ta'in inni kun waamichi kun sadarkaa aangoo qabnu sana ilaallata utuu hin ta'in waan lubbuu keenyaa ilaallata. Lubbuun immoo Waaqa biratti hundumaafuu qixxeedha. Wal qixa. Kanaaf gaaffiin inni kun waamichi inni kun hunda keenya ilaallata jechuudha. Aangoo qabaanne aangoo qabaachuu dhiisna jechuudha. Qabeenya lafarraa qabaanne qabeenya lafarraa qabaachuu dhiisna jechuudha. Beekumsa qabaanne beekumsa qabaachuu dhiisnees hunda keenya waan lubbuu gadi ta'eef nu ilaallata jechuudha. Isaan booda qulqulloota kanaa qulqulluu Phexros fa'aa ala waamu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti lakkoofsa 23 irratti Yohaannisiin inni baay'isee jaallatu dhugaadhaan inni jaallatu isa duukaa bu'uu isaatiin jara kaan keessaa akkamitti akka adda ta'e immoo jaalala isaatiin bitame. Isa kanatti keessatti argina hordofuu duwwaa utuu hin ta'in hordoftoota keessaa immoo jara walitti qabaman keessaa immoo jaalala addaa kan isaa qaban. Kana duwwaa miti. Phexros isa duukaallee hordofee ammas qormaata adda addaa isarra akka dhufes immoo hin argina. Gati kanaatiif inni kunis abdii nuu kenna. Maal jara keenya hafuurawwaadhaan jalqabnee daandii keenya fooniin xumuruuf jirra ala jennee qormaanni nutti dhufu. Nurratti waan jalqabame miti. Phexros iyyuu halkan tokkotti al sadii isa amanee hordofee Yesuus Kiristoosin hin beeku jedhee qormaatuma xiqqoo qaamni itti qorrinaan abidda qaammachuudhaaf jedhee dhannoo isachuudhaaf jedheellee hin beekuun jedhee akka ture argina jechuudha. Inni kun immoo maal nutti agarsiisa? Yoo laafnellee Waaqayyo deebisee nu jabeessuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Jarra hafuurawwaadhaan laaftan yoo jiraattan, yoo lapheen keessan mamee shakkee jiraatellee yoo jiraattan, Waaqayyo amanamaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Inni nu waamee isa amanamaadha. Shakkuu koo yaa Waaqayyo ilaalii, yaada koo yaa Waaqayyo naa sirreessi yoo jennee isatti deebinee isa kadhanne deebisee nu jabeessuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Wanta Waaqayyoon dhoksinu hin qabnu. Of Waaqayyootti agarsiisu jechuudha isa duukaa bu'uun. Na beektaa, eenyummaa koo beektaa yaa Waaqayyo, dadhabina koo jabeenya koo beektaa yaa Waaqayyo, beekumsa koo wallaalina koo beektaa yaa Waaqayyo. Nama ummata keessatti na beekta, kophaattis na beekta, garaa haadha koo keessa lan tures na beekta, amma lan jirus na beekta. Ati eenyummaa koo wanta ati wallaalte hin jiru jennee Waaqatti dadhabina keenya itti himnee yaa Waaqayyo dadhabina keenyaaf cimina nuu kenni jennee isa kadhanna jechuudha. Inni amanamaadha, nu jabeessa. Galanni isaaf haa ta'u. Isa duukaa bu'u jechuun qormaan akka nutti hin dhufne jechuu miti. Anuu isinitti qormaatan ta'a, isin anatti qormaata taatu.
walii keessan obboleettiin keessan obboleessi keessan abbaan manaa haadha manaatti ijoolleen maatiitti maatiin ijoolleetti qormaata taana. Ala sana yoo nama sana duwwaa ilaallee deemne taane qormaan lala nutti dhufuun dhiisna. Yoo Waaqayyoon ilaalle isa fannifamee fannoo irratti nu jedhee lubbuu isaa amma du'aatti kenne yoo ilaalle garuu isaan waan hundumaa dandeenya galanni isaaf haa ta'u. Qormaata isa kamtuyyuu sarraa na garagalchuu danda'a, na deebisuu danda'a. Yoo akka bokkaa roobee, yoo akka lolaa lola'e, yoo beeluu ta'e, yoo qorra ta'e, jaalala isaa kana isa duukaa hordofuurra, isa duukaa deemuurra maaltu boodatti na deebisaa jedha qulqulluun Phaawulos. Kan boodatti nu deebisu maalii jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Inni kun jireenyuma ofiitiif amantiilee adda addaa keessatti Waaqayyo duukaan bu'aa jedhanii namoonni karaa adda addaa deemuu danda'u. Hin deemus addunyaa kanarratti akka beennu maqaadhuma kiristaanaatiinuu kumoota meeqaan amantaan jira. Ammane amantoota tokko doktiriinii isaanii kaasee inni kun isa kanarraa inni kun isa kanarraa adda adda jedhee isinitti muufutuun ta'in jalqaba Waaqayyo sagalee kana kan dhageessise ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos na duukaa bu'aa ala jedhu waa'ee lubbuuf waa'ee uumaa duukaa deemu, waa'ee Waaqaa wajjin deemu, waa'ee seera isaa eeguu isaaf abboomamuudha, jaalala isaatiin bitamuudha. Isaan booda akkaataa amantaa keenyaatiin immoo ala dhufnu, akkaataa amantaa ortodoksii keenyaatiin immoo ala dhufnu, seera abbootii keenyaa amantaan kana ittiin ka'an lakkaa'anii ittiin ka'an doktiriin isa jennu eegsifannee amannee maatii keenya ijoollee keenyatti illee dabarsinee eegnee akka jarrasiin gaannu isa dabarsu jechuudha. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jennee Waaqa tokko jennee amanuun doktiriin isa guddaadha. Ammanni kun gatiidhuma yeroo hundumaa kaanee Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen jennuuf waan baay'ee xiyyeeffannoo ittiin dhowwachuu dandeenya. Inni guddaan bu'uurri isaanii tokko isa kana Abbaa Ilma maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Inni kun lakkaa'amee kan kenname doktiriiniidha jechuudha. Isa kana keessa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ala jennu Waaqicha tokkicha akka amantaa keenyaatiin Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko jennee galateeffanna jechuudha. Isa kana keessa immoo nama ta'uusaa Yesuus Kiristoos Abbaaf Hafuura Qulqulluun nama tun ta'in ilmi duraan kan jedhame haadha malee abbaarraa kan dhalate dhumarra immoo giiftii keenya dubaroo maaramiirraa kan dhalate inni ilma Waaqaa Waaqa akka ta'e immoo amanuun incarnation nama ta'uusa jennuudha jechuudha. Namoonni jarri kaan isa kana fakkeenyaaf duraan abbaa ture boodarra fooniin ala dhalatu ilma ta'ee isaan booda immoo yeroon amma keessa jirru kan Hafuura Qulqulluuti qaama sadii inni jedhu maqaa sadii inni jedhu hin jiru jedhanii only Jesus jedhaniitu duraanis isuma ture ammas isuma eegammoo fooniin immoo du'ee ka'e booda ammas isuma jira malee qaamni sadii Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu kan jedhu hin jiru kan jedhan faallessanuufis seera taa'eetu jira. Kitaaba qulqulluu keessaa Abbaa Ilmi Hafuurri Qulqulluu sadan Waaqa tokko akka ta'e kan ta'e jira jechuudha. Gatii kanaatiif doktiriinii kanarratti amantoonni adda addaa karaa ilaalanuun inni kun isa kana jedha, inni kun isa kana jedha ala jedhanu keessaa baasnee kan fudhannee ittiin dhufnetu jira jechuudha. Amma akka Waaqayyo tokko divine nature yookaan waaqummaa isaa gaafa ilaalu isa kana hordofuudha kan nuyi amma jechaa jiru. Isa keessaa Yesuus Kiristoos namni lubbuusaa oolchachuu barbaade lubbuusaa adiisuu in argataa jedhe. Fannoo basaa baattatee na duukaa dhufuu jedhe. Qormaata adda addaa nurratti amantaadhaaf dhufuuf jiru. Qormaata adda addaa fooniin hafuurawwaa irratti dhufuuf jiru. Isa sana akkamitti akka mo'annee deemuu dandeenyu filannoon kan abbaati jechuudha. Filannoon kan abbaati.
namoonni addunyaa kanarraa addunyaa gaggeessanu ala baay'ee hordoftoota amantii sagamiitu baay'ata jedhaniitu ummata gaggeessu yoo ta'e gara ummanni itti baay'atu sanaa gara amantichaatti dhaabbachuudhaaf barbaadu ala baay'ee amantii sana deeggaranii dhaabbatu nan deeggara amantii kanaa jedhanii jechuudha. Amantii kana nan eega na tiksaa jedhaniitu dhaabbatu. Garuu inni dhugaansaa jarri sun amantii sana nan tiksa jechuu isaaniitiif waan fooniif jaraaf ta'u aangoo isaanii tushachuudhaaf yookaan gara aangootti yoo deemu ta'e immoo namni sun akka jara filatuudhaaf barbaadanii yoo ta'e malee akka fuutbool tiimii amantii isa kana nan deeggara hin jedhamu. Amantii tordoftuyyuu tordofta. Amantiin koo isa kana nan hordofaa jetteetu deemta jechuudha. Ala baay'ee garuu amma waraanarratti kan ga'u addunyaa kanaan gaggeessitoonni siyaasaa addunyaa ala amantii garee tokko dhaabbatanii amantii kana nan hordofaa yookaan nan deeggaraa ala jedhanu maal barbaadan isa booda isa jedhus gaaffii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal barbaadaniiti? Maaliif waraanni addunyaa kanarratti karaa amantaatiin dhufee nama baay'ee addunyaa kanarraa fixee ture. Isa kanatti Waaqayyo waan gammadu isinitti fakkaata. Amantiidhaan walitti bu'uu, amantiidhaan warreebuu, waraana walitti banuun waan Waaqayyo itti gammadu isinitti fakkaata. Isa cubbamaadhaafis, isa qulqulluudhaafis anatu aduu baasedha Waaqayyoon. Isa hordofnee ala deemnu eenyumti keenya iyyuu sammuun keenya bilisa ta'ee gatii uumameef na hordofaa jedhe Yesuus Kiristoos. Yoo dhiistanis mirga keessani maaliif bishaanii fi abidda fuulduree keessii kaa'een jira harka kee gara barbaaddetti galchuu ni dandeessaa jedha. Isa kanarraan kan ka'e jireenya keenya keessaattiif haala addunyaan amma keessa jiru kana keessatti qulqulluun Phaawulos hojii duuka bu'oota isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti akkamitti hojii isaa sana waan hojjetu sana keessaa gara Yesuus Kiristoositti akka dhufe argina. Akkamitti akka isa hordofuutti dhufe jaallatee miti kan inni dhufe. Qabamee dhufe. Dirqisiifamee dhufe. Jilbeensisee lafarratti kuffisee maaliif na ari'attaa isaan jedhee ati hanqaniin si ari'adhu eenyu ala jedhu. Ati kan na ari'achaa jirtu ani Yesuus Kiristoos ala jedhu yaa gooftaa koo jedhee amanee harka isaatti kennee kanaan booda iji foonii isaa badee iji lubbuu isaa banameef karaa foonii sanarraa deebi'ee karaa jireenyaa jalqabe. Ani dhugaadhaa daandii jireenyaatis akkuma jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Isa kanaaf qulqulloonni maqaa isaanii kaasnee hin dhumne as keessallee jiraachuu dandeessan lapheen keessan ayyaanni keessan hafuurri keessan Waaqa wajjin kan walitti dhufee Waaqayyoon kan gammachiisan yeroo yeroodhaan gatii fuulduree baanee nuyi haasofnu lallabnuudhaaf miti. Isin keessa qulqulloonni jiraattu kan Waaqayyoon laphee keessaniin ayyaana isaa hafuura isaa isin irra bulshee isin haasofsiisu kan jara gaddanii jiran jajjabeessuu dandeessan kan jara bo'anii imimmaan irraa haquu dandeessan as keessa sagalee kana kan dhageeffattan jirtu. Waan Waaqayyo na duukaa bu'aa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos na duukaa bu'aa jedhe nu gaddeetu. Maaliif nu gadde? Karaan fooniin deemanu dhumni isaa gaarii akka hin taane daa'imuu jalqabde utuu fuulduree isaaniitti abidda bobeessitanii waanuma raajii waan nama gammachiistu seetee ijoolleen abiddatti kaachuu dandeessi. Daa'imni abiddatti kaachuu dandeessi. Maatiin naqee fiigee irraa qaba abidda sanarraa hambisa. Ijoolleen hin beektuudhaaf gara abidda sanaatti daa'imtee deemti. Amma gubattutti hin argitu, hin bartu. Sagantaa haalli sammuu isaanii hin bishaanne gatii ta'eef waan jara balleessuuf waan jara jiraachisuun beekanu amma gubatanii arganutti. Maatiin garuu dursee gatii beekuuf jara caalaa cimaa gatii ta'eef muuxannoo gatii qabuuf ijoollee sanarraa ittisa jechuudha. Waaqayyo akka kana nu ittisa ala nu abiddatti daa. Lubbuun keenya gara abiddaatti buusuudhaaf waan deemtu fuulduree keenyatti
arginee waan gaarii seenee gaafatti deemnu waaqayyo immoo irraa nu ittisa akka ijoollee akka daa'immanii nu eega galanni isaaf haa ta'u. Nu amma fuura keenyaatiin beenna ammoo wannaa keenyaa beenna. Waan gaariif waan fakkaate irra keessa isaa beenna. Dhuma isaa garuu kan beeku isa. Kanaaf nu ittise asitti walitti nu qabe maatiiwwan waaqayyo. Tu mana kana keessatti walitti nu qabuu dhabaate. Utuu sagalee isaa akka kanaan akka dhageenyu nu gochuu dhabaate. Silaa abidda baay'ee lubbuu keenya nyaachuu danda'a. Abidda baay'ee foon keenya gubuu danda'a. Eenyummaan keenya gubachuu danda'a. Maatiidhaaf kan ta'u miti ofumaafuu kan ta'u waan hafu argachuu dhiisuu dandeenya. Maatiiwwan waaqayyo. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa duukaa hordofuun isa duukaa deemuun namoota baay'ee tokko tokkoon kaasnee wabii ragaa jara ta'uu danda'anu kaasuutu dandeenyutu yeroo nu daangessa. Yaadachuu immoo qabna yeroo kam gara kanatti dhufne. Yeroo kam sagalee isaa dhageenye, yeroo kam isa duukaa buune. Yeroo kam immoo isa duukaa utuu buunu amantaan keenya laafe. Yeroo kam shakkiin laphee keenya keessa gale. Akkamitti immoo mo'annee irra ceene. Walitti dhufnee deebi'uu duwwaa utuu hin ta'in waaqa kadhachuu nu barbaachisa. Ala sitti walitti dhufnu duwwaa utuu hin ta'in ala ganama mana rafiitii irraa kaanu yaa waaqayyo galatoomennee galata isaa galchuu qabna. Ala galgala hojii ollee manatti deebinu yaa waaqayyo galata kee jennee isa galateeffachuu qabna. Ala hojii jalqabnu ala xumurrus yeroo hundumaa waaqa keenya galateeffachuu qabna. Isa duukaa bu'uu jechuun nama jaallattan ija keessaniin arguu isa wajjin haasa'uu haasaa isaa gurraan dhaggeeffachuun akkasin gammachiisu jaalallee keessan akkasuma waaqayyoon yoo jaallanne ta'e jechoota isaa sagalee isaa yeroo hundumaa gurra keenyaan dhaga'uun barbaachisaadha. Fedhii isaa harka keenyaan raawwachuun qalbii keenyaan deddeebisnee yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun amma dhumaatti isaa wajjin deemuu keenya sannuu mirkaneessa gatii ta'eedhaaf maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf waaqayyo duukaa bu'uu namoonni akkamii isa duukaa bu'anii maaltirra ga'e isa jedhu tokko tokkoon kaasnee yeroo biraa itti deebinaa. Nuyi akkuma walii galaatti karaan nuyi irra jirru karaa sirriidha. Karaa kana cimsinee qabachuu qabna. Karaa jireenyaati. Qormaanni jira, eeyyee jira. Qormaatni adda addaa lubbuu keenyatti dhufuu danda'a. Jireenya keenyatti dhufuu danda'a. Amantaa keenyaan nu shakkisiisuu waan danda'u waan baay'een jiraachuu danda'a. Garuu amma dhumaatti kan cime dhaabbate inni maal ta'a? Hin fayyaa'e. Amma dhumaatti cimee isa duukaa bu'ee kan dhaabbate qormaata adda addaa kan mo'ate maal ta'a jedhe? Inni fayyaa lubbuu keenya fayyifachuu jechuun isa. Kanaaf akkasitti walitti qabamnee akka guyyaa har'aa ayyaana isaa nurra bulshee nu dhaggeeffachiisa. Isa dhageenye kanaan firee 30, 60, 100 baasnee dhumarrattis mootummaa isaa see samiirra jirtu dhaallee akka jiraannu fedhii waaqayyoon nuuf haa ta'u. Yeroo biraatiif nuuf haa bulu.